وان دينها فرسات أجرو waraana bilisummaa Oromoo iddutti addaan qoodamiinsaa dhufe garee abaluu dhawe diinaatu hafarsaadhaa jira yeroo ammaan tanaa garuu akka aadaa qabsutti qabsoo keessatti dadhabbii qabaachuun cimina qabaachuun hoggana caaluun hogganirra mala qabaachuun waan jiru duuba wanni kun waan keenya waan keessaati miidiyaa irratti baasuun maaliif barbaachisa Kello Media خان إبا في إبتين اسم درا دابر خن دوغوغورا هما دوغوغورا هما جال قول تشلينجي دا كبجا كمناف كليس كبجا كمناف الراس كبجا كمناف إسافي هجنوت إدوتي والربين أديم سا والربي يادا يورفته كون ميديا أورمو رتبها مي هفرفمو دا كبا مالف what is the point Kello Media okay sila yaada furmaataati wajjin afeere wel haga maayitiin dhageeffadhe irra deebi'ee sila yaada furmaataati wajjin Kello Media godicha dheengee afeere hedduu bareedo garuu yaada furmaataatiin hin dhufne daranuutu olola diinni oofuuf karaa banuu yoo taate malee what is the point Kello Media waan kana maaliif dabarsa irratti wal maratanii dhugumaan itti yaadanii godhanii maaliif wanni kun dhiyeessuun isaanii qabsoo Oromoodhaan ni gargaaramoo ni miidha waraana bilisummaa Oromoo ni gargaaramoo ni miidha yeroon amma jirru tun yeroon amma keessa jirru akkaataan waraana bilisummaa Oromoodhaa keessa jiru ammaan tana dhugatti waan kana ni barbaada waraanaaf hamiletaa ummataaf hamiletaa diinaaf bu'aa qabamoo qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa qaba jennii dhugumatti warri Kelloo xiinxalee dhiyeesse itti yaadanii dhiyeessanii waan kana I don't think so hay yeroo ammaa kanatti golicha dheengee dhiyeessanii akkasina godhan himannaan miidiyaarratti yookaanis gatta'anii haasawan yookaan manguddoo haasawu yookaan hogganoota walitti dhufee haasawu miidiyaa irratti wal himatanii an akkasina godhanii hangana lafee akkasina godhanii akkasiin ta'e bakka itti himatanii keessattuu Oromoodhaaf yeroo ammaan tanaa kana ni barbaachisa yeroo keenya an Kello Media itti barreesse kiyyaan Ameerikaan jiru Yurooppii Iraansiyaa dawulee fin kaasu ijoollee keenya itti barreessee jira viidiyoo san an takkaa dogoggora akkanaa arkeen beeku maaliif gol dorgomsiiftu qabsaa'ota Oromoodha maa ol dorgomsiiftu what is the point hay namni waraana keessa ture waraana keessaa bahuun yookaan dadhabbiidhaan baafamuun yookaan dhiibbaan irra godhamuun this is normal waan haaraa miti maaliif golicha dheengee dhiyeessanii yaada furmaataatii wajjin maaliif hin dhiyeessin yaada maasii ummata Oromoodhaa hamilee cabsu qabsaa'ota hamilee cabsu yaada namni duubatti waliin haasa'u waliin maratu alagaadhaaf diinaaf hulaa banuun gaariidha olola Taayyeen faanoof addursummaa Oromoodhaa waraanni dacabee jira asii wal dhawanii akkas wal godhanii kanaaf karaa banuudhaafi I don't see wahuma isin waan kana gootaniif natti mul'achaa jiru itti yaadiin dadhabe dhiiroo jedhu kun maaliif godhe jee dhiiroo waan gaariif godhanii laata maal yaadaniiti hogganoota kana walitti dhiyeessuudhaafi idduun naga buusuudhaafi jaalgolcha dheengeedhaa akka harka qabsoo deebi'u hulaa saaquudhaafi maaliif godhan jeetiin barbaadee waan pozitiivii isin gooteef takkallee barbaadee hin argine yoo diigumsa hamilee cabinsa kufaatii yoo taate malee bu'aa maaliif gootan ummanni Oromoodhaa qabsaa'onni diigameeti haa dhaga'uudhaafi yookaan qabsaa'ota hawwatu walganee wal dhiibee Oromoo dhagaa ummata abdii cabsuudhaafi yoo kanaaf hin godhin maaliif gootan Kello Media as bayaatii waan kana ummataaf ibsa yoo akkas ta'uu baatte dhaabbiin keessan hedduu rakkoodha eessa jirtan wanni jiru gaafii jala galammaantan in this critical time garam jiraa jirru kun garam cillaafataa maali what is the intention waan kana dhiheessuudhaaf maal yaadaniiti wanni jiru
غافي جلا اسنقلش غافي جلا أنتي أنا غافي نتيجر غافي نتيجر أدام قود من سخي خان خيستي كيلون غري خم قبتوانجو أنتي ما غافي تيجر أكا أورمو هنداف غافي تو شك تكلين قب يرون إيجن أكاتان إيجن ترتيب إيجن هاسود إنجد مرو دافي جمتشو أبوي دا هاسوني ديبس آخر نو دافي هاي ديبس آخر سنو أورمو أبو أمال قبصوت أبو أمال أستي مال جمتشو أبوي دا تو لكي لغاسا دافي قلت لين كده قبصو خيستابين أوكي سنيف ديبس آخر نو برباد دمو مال يقول لي تشين كده هقول إيسان أرانتنا مالين إيستان we need the answer ديبس آخر نو ركبدن يو ديبس آخر كنني تابين كيسن غافي جلا جلا إيسان أبوشو جرتني فرق أبصو رمود آخر ندلو فرق أبصو رمود يرو أما خنات تجارة أجر ما قبصوتا هنشالك سو هنجرسيسو كيستو ميديان رمود ميديان قبصوتا نجرجارو يرو أما تناخنا جراجرو ما قبصوت إدو جرتو تاسو هنجرسيسو دن دينيان أك خيسان فتاة إبارغول دن دينيان هيوتا فتيس دن دينيان قبصوتا خنا ولد هيسا يودت بخيسان أبتا ملي وان جراجرو ما قبصوتا ملسو وان أمة خيني هميليج أبسو تاسو مقولون قبدن مالي بوان كربوتن كوني وان دوغوغورا جاني بروك تريبتي دوغوغورا ميستيكي الان سنيد يفهم نوغودا دامتي we need full explanation أدام بافتني أسباتني ونيد إيه سنيف كنا نتيجريتنا وجين أبنا ديجا مسا وبودا خنا درنوتو إبدت تركو جراغرته إبدت تنك أجرا أو يساجر روانجو أبي خيسان كيفالا بخايا يو خنا نقوني يرون إسوان كانوا قوتن يروها مال وني إسم قوتن إسوان هدو بدادات قبسو وجين تابنا جني قبسو ميدو إسم كذا دجرا وجين تابنا جني قبسو ميدو إسم جاي كذا فرق كاتني قبسو ميدون يو أكسن تاني قلت لين كذا برك قبسو قد أتوره وانغاري قده ورانا جبيسه دينه دوه ورمود أفريقيا يس قرو يو أرانتنا كورتا أمي هو جنة أبا هاريني فيلمي خخي سابه هندنو خسيرة خخي سابه واحد دوران تابت هندنو خسيرة مالي فين تابت دا أنا فين قلو ميديا نو وان كده كبر مالي بقول إيسر تابتي وان كده كبر قول هاي هوغني برك أبسو خيسات أبتشو وي أما يقلي تكا إسابين تاني بكيسابها لما دن ديتي لان كيسابها صدفة جرجرة هوغر جرجرة فاد أجرة يوخانيس إبن صدركا برنوتاتين استراتيجي خاهو لان وبوك أبو لان هوغني والجعل ولربرة تجرة ولرن ديتي كابا مالي في واكنا كيلون أمان تنادي هيسا أجافين تيجا أما ما دي هيسا تاييه فاد أمان تنخا وبون الدم باتجي ولولا جرو بالسجن نار خمان تنا وبون ديجم تجرتي في والدو جرتجو أو فيديو دخل الدم قدامه كبساوت ورمود أبربادو دين خيني نفتن يا دخل أبين سو بربادو كيلو ميديا نو أسبي وان كنا رجع مالي باتن إبسا بربان وان كنا قوتني إبسا بربان يوسن تاني قارنتو أكملت ميديا نمني لالو قبت لايفي أدام قودة من سا والرقابها أس قبت لهيستان جرخين وني كراهم قبسوني جبي سمالي ميد ورا أوبيديو تيفين أمسكابا ورا أوبيديو دا تاييه فا وني جري وني دلقي هجنا أكا ولرج إماد آتي والدورة خان قبسو خيستهم بي كمان ورا إسج آلو بكبوسيت إن خيسابه ملء أبا أون ديجم تيوخانس وراني بالسما أرمو ديجم هنجام
Gollichi dheengee arraas diina galee diinaa wajjin hin jiru hangaan hin beekutti. Qabsoo keessaa dhaabbate malee diinatti galee diinaa wajjin dalagaadhaa hin jiru. Kuni OPDO waan gammachiisu takkallee hin qabu. Gammaduu hin qabdan OPDO. Woboon hin diigamne. Daranuutii hoggana cimaa hoggana irra istiraateejistiidha. Saniin bakka buufamte malee woboon diigamtee hin jaamu. Yookaan diigaminsaatu woboo keessatti dhufee hin jaamu. Waan gammaddanii dibbeetum tarii harka dhooytanii qabdan Taayyee. Waraanni daranuutii hoggana cimaa harkatee hoggana irra jabaadha. Hoggana istiraateejistii harkatee daranuutii finiinee lafa qabachaadhaa jira zoonii kibbaa keessatti. Laafinni mul'anne, diigamsi mul'anne. Guyyarraa injifannoo galmeessaa jiran. Kana jechuun hoggana laafaadha, hoggana cimaadhaan bakka buusanii na fakkaate. Kana gunju golchi dheengeedhaa hoggana laafa ture jechuun yaa miti. Jabaadha ture. Garuu hoggana isarra jabaadhaati bakka bu'atan. That's it. Kun waan diinni keenyatti gabaduun qabu. Garuu Kello Meediyaan olola diinaatiif dagaleetti qabu fakkaatti. Wanni amma dalaydan olola Taayyeen faan oofu jiretti dagalee qabdan. Yes, you got it. Of course, wanni jiraanuma jirti. Ba diigamsatti waantu ni jira. Ekkatti barunoo hoggana woboo himatu jira. Hogganni hoggana himachaa jira. Kun diigaminsaa Taayyee dhugaadha baantaa. Kan jechuudha wanni isin gootan kan. Wanni isin gootan Taayyee dhuga baantaa wanni jiraanuma jirti hunoo ragaan kana gollichi dheengeedhaa himachaa jira. Walii galteen iddoon jirtu gollichi Keeniyaadha jira. Waliin dhagayanii harkaadhaa jechuudha. Wanni Kelloon gootan waan akkanaa kana maaliif gootanii namni afaan Oromoo dubbatu namni if beeku namni qabsoo Oromootiin gargaara jiru. Waan kana nutuu dhuunfaadhaan ol baanee waan akkanaan goonu waan kana maaliif gootan warri isin miidiyaatti himtan. Hai miidiyaa jettanii himtanii akkami yeroo kana waan hamilee Oromoodhaa cabsaa waan hamilee qabsaa'ota keenyaa gabbuusa akkamitti dalagamu. Kello waan kana as baatee dabaasa. Istaafiin Kelloodhaa gaafa waan Oromoodhaa dhugaan jala innu harka walii dhooyin. Gaafa kaxiqqoo badii garra walitti hima. Wanni arra gootan tootaalii qabsoo Oromoodhaatiin faalla. Faalla. Dogoggoroota muduraa akkasumas haa ta'u garuu ka arraan tana adda. Ka arra dogoggorri arra Kello Meediyaan dalage golchi dheengeedhaa live dhiyeessee hogganoota wajjin wal dhabbii qabnaa dhiibbana irra godhanii dhiibbaa akkanaa jira waraana keessaa na baasanii hogganummaa na kaasanii na taphatanii akkas na godhanii maali yaaddaniiti akkamiin namni yeroo kana waan akkanaa kana dhiyeessa ijoollee Kelloodha fayyaa qabdanii are you normal sammuu isin fayyaadha. Yeroo kana wanni sirraa eegdu Oromoon waan Oromoo hamilchiisa. Silaa rakkinni jiraateewu miidiyaan sabaa tokko miidiyaan qabsoodhaa rakkina san dhoyseetirra kuta jira keenya. Laala miidiyaa Habashaadhaa. Miidiyaa Amaaraa laala. Miidiyaa OPDO laala. Kan rakkoo meeqa qabanii kijibaan if qabanii kijibaan dhugaa fakkeessanutti. Kuni dhugaa nuti qabnuu hunoo lakkii diinaaf ragaa baa jira. Maaliif kana gootan? Maaliif kana gootan? Nuti akka miidiyaa qabsootti isin laalla. Akka miidiyaa qabsoo Oromoodhaa gargaarutti isin laalla. Miidiyaan qabsoo gargaaru rakkina jiruu silaa qabsoon irra afaan irra galte miidiyaa irra galte silaa rakkinni jiraateewu silaa cover up godhuu qabdan silaa dhoysuu qabdan xiqqoo. Isin rakkina xiqqaa jiru guddiftanii abbaaftan takka waa lamaaf gaarii miti. Takka hamilee ummata keenyaan eeyne lama dhaara diinaati dhugoomsitaniif kijiba olola diinni oofaa jiru dhugaa baataniif Kello Meediyaa kijiba Taayyeen oofaa jiru dhugaa baatan ragaa baatan kijiba OPDO'n oofaadhaa jirtuu fi ragaa baatan woboon diigamtee woboon wal dhoytee woboon akkas taatee saniif ragaa baatan kana beekumsaan gootanuu wallaalaan gootanuu akka as baatanii ibsitan barbaanna. Warri waan kana godhe akka as baatanii dubbatan barbaanna.
yoo kana hin goone gaariin ta'u Kello Meediyaan as bahee ibsa kennuudha qaba waan gootaniif golicha dheengeedhaa araarsuudhaaf fiddanii akkamitti araarstan nagaa buusuu fiddanii nagaa maal buuftan qabsaa'otaan tasgabbeessuudhaaf fiddanii akkamitti ummata hamilee jajjabeessuu fiddanii akkamitti moo dharti diinaatun ololli diinni oofu lakkii dhugaadha baananii woboo keessatti diigamsini jiraa waan jiru ragaa bahuudhaaf fiddan isiniin deebisaa ni eeggan sirraa deebisaa ni eeggan yeroo hundaahu waan oromoodhaaf gaarii hojjechuu irratti wajjin jirra oromoo irratti daba hojjechuu irratti garuu wajjin hin jirru arra guutumatti taayyeedhaaf ragaa baatan amma kana obdoo qabdee fiiguu ta'is eenyu badiin keenyuti isin warra keelloodhaati isin daameejii wanni kun fiduuf badii isinii kaafata keelloodhaa kawchu ta'a keelloodhaatu kaafachuu ta'a badii daameejii wanni kun fiddu interviyuu isin gootan kun qabsoorra fiddu hamilee oromoota cabxu hamilee diinaata haatuuf itti gaafatamuun keelloodha miidiyaan tokko waan takka dura firraa gulaaleeti firraa laalee reakshin ummataa maalta waan kana dabarsuun saba kiyya hangam takka gargaara waan kana dabarsuun saba kiyya hangam takka miidha hamilee diinaata ol kaasa moo hamilee diinaa cabsa olola diinaa jabeessa moo olola diinaa cabsa kana hunda wal maddii qabee laaleeti dhiyeessaa jechuudha kanan goone hogguun amma dhageeffadhu zaa'aa 5 dura dabarse Kello Meediyaan golicha dheengee zaa'aa 5 dura dabarse dhiibama hogguun kana jiran golicha dheengeedhaa balaaleffachaadhaan jiru yookaan dhugaan qabachaa jiru yookaan haqasaa awwaalaadhaan jiru qabsaawwan hundi haqa qaba qabsaawwan hundi dhugaadha qaba garuu qabsoo keessatti qabsaawonni bakka ol ka'an warruma qabsoo keessa jiru qofaatu beeka golicha dheengee gammachuudhaa fi marroon faatu nu warra alarra ol beeka isaantu eenyuutu eessa dandayaa eenyuutu eessa nurraa qabaa isaantu wal beeka nuu miti isaanii wal beeka isaanii warra madamalee nuti raban miidiyaan as bahee waan isaan hojjetan warra isaan bakka hojii jiran yookaan bakka warra isaan qabsoo keessaa dhaaban dhiyeessee interviyuu godhee maaliif si baasan mee ati kam turte mee majarri kun maal siin jedha kam si godhan bochiftuudha moo gaddisiiftuudha moo maali miidiyaan akkanaa maali waan kana gootan ani I cannot wait isin irraa dhaga'uudhaaf I cannot wait deebis usi kennuudhaaf teessan moo akkanumatti nama harkanneedhaaf interviyuu gootan nama harkanneedhaaf awwalu interviyuu goonaa arra hunu hoggana dhaabaa ka ture nama guddar kannee yeroo kabar godhuudhaaf yeroo firaa cufuudhaaf interviyuu goonaa akkasii yookaan audiensii laayivii namni nu laalaa guugartee golicha dheengee dhisee namni nu laalaa kana malee isin daameejii qabsoo oromoorra wanni kun fiduu laalle jechuudha daameejii akkam fidaa laalle jechuudha namaan ganaan nu laalaa laayivii yookaan miidiyaa beekamaadhaan ala wanni kun daameejii ni fiddii itti yaanne jechuudha Kello Meediyaan golicha dheengeedhaa waan godheef kabaja qabnaaf garuu arra isarra caaloo dhufe bakka bu'e isaafillee faayidaadha oromoofillee faayidaadha qabsaa'ota oromoofillee faayidaadha ummata keenyaafillee injifannoodha kana barbaada qabsaa'aa wal caala ilmi namaa wal caala dandeettiidhaan beekumsaan tooftaadhaan wal caala yoo ka tooftaan isa caalu bakka isaa san bu'ee deemu ni jiraate who knows hoggana sirnaan kora taa'anii hoggana muddatan if keessa deebanii if xiinxalanii dadhabbiin eessaan jirti cimina eessaan qabnu ciraacha dadhabaa qabnu akkamitti jabeeffan
yoo maal goon dhufaadhaatu laafina fide eenyufaadhaa jabina qaba warra laafina qabu keessaa duuba deebifnee warra jabina qabu duratti oofnee qabsootan fiixa baasuu dandeenya kana hundaa yaadameeti hogguuni hoggana kaan kun hundi yaadameeti kan hawlan da warra chijir qofaatu kana yaadu ande isaan qofaatu wal beeka kanaafu waan kana public irratti gootan public live Facebook live YouTube media irratti gootanii miti asbaatanii waan kana akkuma naasakatti bu'aadhaa fi khasaaraa qabsoo Oromoodhaatiif qabu ifatti public dhaaf lafa kaaya ifatti clear lafa kaaya an akkanam tokkotti wanni isin arra gootan badiidhaan jaa dhibbatti isin dura dhaabbadhaa isin mormaasi qabsoo Oromoodhaatiif khasaaraa malee bu'aa takka illee qabu wanni isin arra gootan qabsoo ammatti jirtuuf haalamma keessa jirruun haalamma diinni keenya keessa jiruun kufaatiin Oromootti fida malee Oromoodhaaf cimina hin fidu kanaafuu dhibbatti isin duraan dhaabbadhaa waan arra gootan